jedhuuf shanaffaarratti akka buddeenaatti fakkeeffama. Akka buddeenaatti jettanii qabachuu dandeessu shanaffaarratti jechuudha. Ermiyaas boqonnaa 15 lakkoofsa 16 dubbisuu dandeessu. Isa qofatu hin taane kan xiksii kana gaa isiniif gadhiiseedha. Ilaaluu dandeessu achirraa. Qorontos duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 2 dubbisuu dandeessu. Mee Ermiyaas raajichaa boqonnaa 15 lakkoofsa 16 kan jiru isiniifan dubbisa. Akkas jedha. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa ani kan keeti yoo dubbii kee yommuun argadhe akka nama buddeen nyaatutti isa nan nyaadha. Innis garaa koo gammachuu fi qannoodhaan hin guuteedha. Garaa koo gammachuu fi qannoodhaan hin guute jedhee dubbate. Maal godhe namni Waaqayyo iddoo kanatti? Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa jedheen ani kan keeti yoo jedheen. Kan Waaqayyo akka ta'e dubbate jalqaba irratti. Sana booda immoo dubbii kee yommuun argadhe dubbii Waaqayyo yommuu argate akka nama buddeena nyaatutti isa nan nyaadhe. Akka nama buddeena nyaatutti nan nyaadhe namni Waaqayyo kun. Innis garaa koo gammachuudhaa fi qannoodhaan hin guuteedha. Dubbii Waaqayyo gaafa fudhattan akka buddeenaatti nyaadhaa firoota ko. Akka buddeenaatti nan nyaadheedha namni Waaqayyo. Gaafa nuti akka buddeenaatti nyaannu garaa keenya gammachuudhaa fi qannoodhaan guutuu danda'a. Sagalee Waaqayyo kana nutti agarsiisa. Egaa buddeen gaafa namni tokko nyaatu hin jabaata. Utuu buddeen nyaatu yoo yeroo dheeraa turre namni akka inni laafu beekamaadha. Kanaaf egaa ittiin jajjabaachuudhaaf namni waa hojjechuudhaaf jabaatee buddeena nyaachuun isarraa eegama. Nyaati isa barbaachisa. Akka buddeenaatti jedhee dubbata sagalee Waaqayyo kutaa kana keessatti. Kanaaf egaa nus dubbii Waaqayyo kana gaafa nyaannu hin jajjabaannaa jechuudha. Lafa kufnee kaanee jajjabaannee Waaqayyoof akka nuti ni jiraan nu gochuu danda'a. Waaqayyoof baanee akka nuti gallu nu gochuu danda'a. Kana qofatu hin taane hojii Waaqayyo akka nuti hojjennu nu taasisuu danda'a. Akka buddeenaatti jedhee dubbata sagalee Waaqayyo. Kanaaf egaa dubbiin sagalee Waaqayyo macaafa qulqulluu keessatti maal fakkeeffama kan jedhu shanaffaarratti egaa buddeenatti fakkeeffama. Ermiyaas boqonnaa 15 lakkoofsa 16 irratti isa kanadha kan inni nutti agarsiisu. Qorontos duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 2 gaafa fudhattanii dubbiftan isuma kanadha kan inni jabeessu. Kutaa sana keessattis kana nutti agarsiisa. Mee isa kana dhaqeetan dubbiseetan achi booda gara qabxii isa taanutti isin fida. Qorontos duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irratti sagaleen Waaqayyoo akkas jedhee dubbata. Maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Ani aannan akka dhugdaniif isiniif kenneera. Isin nyaata jabaadhaaf hin geenye turtan. Ammumayyuu akkas jedhee dubbata. Maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Ani aannan akka dhugdaniif isiniif kenneera. Isin nyaata jabaadhaaf hin geenye turtan. Ammumayyuu hin ga'in jirtu. Isinoo ammayyuu akka warra yaada foonii duukaa bu'aniiti. Hinaafuunii fi wal qoccoruun erga isin gidduu jiraate isin warra yaada foonii duukaa buutan mitiiree akka yaada namaatti jiraattu mitiiree jedheetu dubbata sagalee Waaqayyo. Egaa akka nuti jabaannuuf buddeen nyaachuun barbaachisaadha. Aannan keessaa gara waan jajjabaa nyaachuutti, gara waan cimaa ta'e nyaachuutti, gara buddeena isa jabaa ta'e nyaachuutti akka isaan guddachuu qaban sagalee Waaqayyo kutaa kana keessatti dubbata. Kanaaf egaa walumaa galatti firoota koo akka nuti jajjabaannuuf sagalee Waaqayyo akka buddeenaatti yoo nyaanne jireenya keenya gammachuudhaan guutuu danda'a, qannoodhaan guutuu danda'a. Kanaaf egaa firoota koo Ermiyaasis akkas jedheedha kan inni dubbataa ture sagalee Waaqayyo keessaa bakka sila isinii dubbise. Kanaaf egaa walumaa galatti dubbiin sagalee Waaqayyo macaafa qulqulluu keessatti maalfaatti fakkeeffama kan jedhuuf shanaffaarratti akka buddeenaatti fakkeeffama jechuudha sagalee Waaqayyo kan nutti agarsiisutti. Inni ja'affaan dubbiin Waaqayyo macaafa qulqulluu keessatti maalitti fakkeeffama kan jedhuuf akka bishaanitti fakkeeffama. Ja'affaarratti akka bishaanii. Bishaan egaa maal akka inni godhu hundi keenya beennaa. Bishaan ni qulqulleessaa, bishaan dheebuu baasaa, uffata keenya kan ittiin miiccannu bishaaniini. Egaa ittiin waa tokko qulqulleeffachuu, qaama keenya kan ittiin qulqulleeffannu bishaanii. Kana qofatu hin taane gaafa dheebonnu kan nuti dhunnu bishaanii. Bishaan dheebuu baasaa, bishaaniin qulqulleessaa. Akkuma kana dubbiin Waaqayyo jireenya keenya qulqulleessuu danda'a jechuudha. Dheebuu nu baasuu danda'a jechuudha. Dheebuu hafuuraa kan ittiin baanu dubbii sagalee Waaqayyooti. Bishaaniin miti dheebuu hafuuraa kan ittiin baanu. Akka bishaaniitti kan fakkeeffamu sagalee Waaqayyo gaafa nuti nyaannu, gaafa nuti dhugnu isaan dheebuu ba'uu dandeenya. Jireenya hafuuraa keenyaa dheebuu ba'aa jechuudha. Kana qofatu hin taane jireenyi namummaan keenya kan ittiin qulqullaa'u sagalee Waaqayyooti. Maaliif bishaanitti fakkeeffama waan ta'eef. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 26
Gaafa dhaqxanii dubbiftan sagalee Waaqayyoo iddoo sanatti waan dubbatu qaba. Boqonnaa 5 lakkoofsa 26 kan jiru dhaqeetan isiniif dubbisa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin akkas jedha. Waldaan kiristaanaa Waaqayyo biratti fudhatamtu akka taatutti Kiristoos karaa dubbii isaatii. Kiristoos karaa maalii? Karaa dubbii isaatii bishaaniin dhiquudhaan ishee hin qulleessaa. Bishaaniin dhiquudhaan ishee hin qulleessaa. Karaa maalii? Karaa dubbii isaatii. Karaa dubbii isaatii Waaqayyo bishaaniin nu dhiqee nu qulqulleessuu danda'a jechuudha. Waaqayyo dhufee bishaan nutti facaasee nu dhiqaa miti. Dubbii isaatiin jedhee dubbata sagalee Waaqayyo. Karaa dubbii isaatii bishaaniin dhiquudhaan ni qulleessaa. Har'as Waaqayyo jireenya keenya qulleessa. Jireenya kee qulleessa obboleessa ko. Waaqayyo karaa dubbii isaadha jireenya kee qulleessa obboleettii ko. Gaafa itti dubbii Waaqayyo amantiidhaan fudhattu jireenya kee akka inni qulqullaa'u gochuu danda'a. Waaqayyo dheebuu si baasuu danda'a. Jireenya hafuuraan kee akka inni dheebuu ba'u gochuu danda'a Waaqayyo. Kanaaf egaa maaltu nurraa eegama? Dubbii Waaqayyo kan amantiidhaan fudhachuu, amantiidhaan fudhannee ittiin jiraachuu, bakka olaanaa dubbii Waaqayyoodhaaf kennu akka inni nurraa eegamu. Egaa karaa dubbii kanaa, karaa barumsa kanaa Waaqayyo nu barsiisaadha kan inni jiru, nutti dubbachaadha kan inni jiru. Har'a namni dubbii Waaqayyoodhaaf bakka olaanaa kennaa hin jiru. Kiristaana duriif kiristaana ammaa wal bira qabaati ilaala. Dur namni dubbii Waaqayyoo baay'ee sodaata. Kakuma faagaa fudhatanii ilaaltan dubbii Waaqayyoodhaaf iddoo olaanaa kennu. Gaafa dubbii Waaqayyoo dhufu hin pheeramu, hin sodaatu. Ulfina guddaa kennu, kabaja guddaa kennu. Haala kanaatiin Waaqayyo isaan gargaara ture, isaan eebbisa ture. Har'a namni dubbii Waaqayyoof iddoo olaanaa kennu waan dadhabeef abaarsi biyya lafaa kana irratti iddoo adda addaatti dhaga'amaadha kan inni jiru. Biyyi lafaa abaarsa adda addaatiin guutamteedha kan isheen jirtu. Eekkamsa Waaqayyootiin guutamteetti biyyi lafaa dubbii Waaqayyoo dhaga'uun waan dadhabameef. Dubbii Waaqayyoo namni amantiidhaan fudhatee jiraachuu waan dadhabeef. Kanaaf egaa walumaa galatti har'a obboleessa koo kan dhageessu sittan hima. Obboleettii koo kan dhageessu sittan hima. Dubbii Waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qaba. Seenaa namaa geeddaruu danda'a. Dubbii jiraataadha dubbii Waaqayyoo. Nama jiraachisa dubbii Waaqayyoo. Akka bishaaniin fakkeeffamee jireenya namaa qulqulleessuu danda'a. Jireenya kee qulqulleessuu danda'a. Sagalee Waaqayyoo dheebuu si baasuu danda'a. Kanaaf egaa amantiidhaan fudhattee itti jiraachuudhaaf egaa dhama'uun hunda keessanirraa eegama. Anarraas hin eegama. Waaqayyoo hunda keenya haa gargaaru. Egaa kutaa kana keessatti Efesoon keessatti egaa Waaqayyoo dubbii isaatiin jedhee dubbata. Dubbii isaatii karaa dubbii isaatii bishaaniin dhiquudhaan isheen qulleessaa. Waldaa kiristaanaa jechuun anadha sidha. Karaa dubbii isaatii Waaqayyo bishaaniin nu qulqulleessuu danda'a. Jireenya keenya qulqulleessuu danda'a. Wanta keessa jiru keessaa Waaqayyo nu baasuu danda'a. Karaa adda addaa namni nu beekuu dhiisuu danda'a. Seexanii nu beekuu dhiisuu danda'a. Waaqayyo nu beeka jireenya keenya. Waaqayyo nu qulqulleessaa akka nuti isaaf jiraannu Waaqayyo gochuu danda'a. Kanaaf egaa dubbii Waaqayyoo fudhannee amantiidhaan itti jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo hunda keenya haa gargaaru. Egaa bishaanitti fakkeessaa sagalee Waaqayyoo keessatti dubbii Waaqayyoo jechuudha. Macaafni qulqulluu keessatti kan barreeffamee jiru. Inni biraan Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irratti sagalee Waaqayyoo waa'eedhuma kanaa dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 3 kan jiru mee dhaqeetan dubbisa. Kutaa kana boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irratti sagalee Waaqayyoo akkas jedhee dubbata. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Isin ammumayyuu dubbii ani isinitti dubbadheen qulleeffamtaniitu. Dubbii ani isinitti dubbadheen ammumayyuu qulleeffamtaniitu jedhee dubbata. Gaafuma dubbii Waaqayyoo dhageenyu yeruma sanatti dubbii Waaqayyoo jireenya keenya qulqulleessuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa walumaa galatti bishaan akka nama qulqulleessu sagalee Waaqayyoos bishaanitti fakkeeffamaa jireenya namaa qulqulleessuu danda'a. Gaafa dhageenyu yeruma sanatti dubbii Waaqayyoo nu qulqulleessuu akka ni danda'u sagalee Waaqayyoo kutaa kana keessatti nutti agarsiisa. Boqonnaa 17 lakkoofsa 17 gaafa dhaqxanii dubbiftan sagalee Waaqayyoo maal jedha iddoo sanatti immoo dubbiin kee dhugaadha. Dhugichaan isaan qulqulleessi. Dubbiin Waaqayyoo dhugaadha. Dhugaa kanaan jireenya keenya qulqullaa'uu danda'a. Namummaan keenya qulqullaa'uu danda'a. Kanaaf egaa Waaqayyoo karaa dubbii isaatii nu qulqulleessuu akka ni danda'u sagalee Waaqayyoo nutti agarsiisa. Kanaaf egaa firoota tokko kanaafidha dubbii Waaqayyoo kitaaba qulqulluu kana nuti barachaa jiru. Inni guddaaf inni jalqabaa kanadha. Bakka olaanaa kennamuufi kan qabu kanadha. Sagalee Waaqayyoo dhaga'u ittiin jiraachuu. Sana booda qulqullaa'aa deemna. Jireenyi keenya sirrachaa deema. Waaqayyootti jireenya tolu jiraachaa deemna. Kanaaf egaa firoota tokko dubbii Waaqayyoo kanaaf haala kanaatiin kitaaba qulqulluu kan jedhu barachaa irraa har'a egaa dubbii Waaqayyoo maalitti fakkeeffamu kan jedhu egaa ja'affaa irratti akka bishaanitti akka inni fakkeeffamu isinitti himeera jechuudha. Torbaffaa irratti dubbii Waaqayyoo
macaafa qulqulluu keessatti maal faatti fakkeeffama kan jedhuuf 7ffaa irratti akka sanyiitti fakkeeffama. Phexros duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 23 dubbisuu dandeessu. Egaa kutaa sana mee dhaqeetan dubbisaa. Phexros duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irra kan jiru. Lakkoofsa 3 irra isa jiru lakkoofsa 23 dhiifama. Phexros duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 23 irra kan jiru sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Isin sanyii badutti utuu hin ta'in sanyiin badnetti sagalee Waaqayyoo isa jiraataa fi isa akka jirutti hafuun haaraa taatanii dhalattaniittu jedhee dubbata sagalee Waaqayyoo. Isin sanyii badutti utuu hin taane sanyii jedhee dubbata. Sanyiin badnetti sanyiin hin badne kun maalidha? Sagalee Waaqayyoo isa jiraataa fi isa akka jirutti hafuun haaraa taatanii dhalattaniittu jedha. Sagalee Waaqayyootiin dhalanneera. Sagalee Waaqayyoo immoo jiraataadha. Isa jiraataa fi isa akka jirutti hafuudha. Jiraataa ta'e isa hafu. Jiraataa ta'e bara baraan isa jiraatu. Dubbii sagalee Waaqayyootti dhalattaniittu jedhee sagalee Waaqayyoo iddoo kanatti nutti agarsiisa. Kanaaf egaa walumaa galatti sagalee Waaqayyoo maal faatti fakkeeffama kan jedhu 7ffaa irratti sanyiitti fakkeeffama sagalee Waaqayyoo. Sanyiin egaa hin biqila, hin guddata, hin baay'ata. Kanaaf egaa nus guddachuu hin guddannaa, hin baay'annaa, dhalootaaf taanaa kana qofatu hin taane akka sagalee Waaqayyoo nutti agarsiisutti baay'annee wal horree biyya lafaa kana guutuu akka dandeenyu egaa sagalee Waaqayyoo kun nu mirkaneessa. Kanadha kan inni dubbatu sagalee Waaqayyoo. Biqiluu ergi biqilee biqilaan tokko gaafa dhaqee lafa keessa galu gaafa inni du'u maal ta'a? Biqilaan kan biraan hin biqila. Baay'atee biqila. Ergi biqilee booda egaa hin guddata. Sana booda immoo baay'achaa haala kanaatiin deema. Hundi keenya beekna. Sagalee Waaqayyoos kanaaf baay'achaa deema. Guddachaa jireenya keenya keessatti wanta biqilchuu qabu jireenya keenya keessatti biqilchaa. Wanta guddisuu qabu jireenya keenya keessatti guddisaa. Wanta baay'achuu qabu jireenya keenya keessatti baay'isaa. Nullee akka nuti baay'annu akka nuti guddannu gochaa haala kanaatiin akka nuti jiraannu gochuu danda'a sagalee Waaqayyoo. Kanaaf 7ffaa irratti sanyiitti fakkeeffama sagalee Waaqayyoo. 8ffaa irratti akka of ilaalii yookaan daawwitii akka kanatti fakkeeffamu sagalee Waaqayyoo. Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 23 kaasee hanga 25tti nutti agarsiisa. 23 hanga 25tti maqaa Gooftaa Yesuus nan dubbisa. Namni dubbicha dhaga'ee hojiirra immoo hin oolchine akka nama fuula isaa of ilaalee keessatti ilaalee akka jirutti ofiisaa arguuti. Ofiisaa ilaalee erga adeeme booddee achumaan bifni isaa attam akka ture inni irraanfata. Kanaaf egaa walumaa galatti kutaa kana keessatti akka nutti agarsiisutti akka of ilaalee daawwitii akka daawwitiitti fakkeeffama sagalee Waaqayyoo. Dubbiin Waaqayyoo jechuudha. Daawwitiin maalidha hojiinsaa? Of ilaaleen maalidha hojiinsaa? Hin agarsiisa. Fuula namaa agarsiisa. Fuula keenya dhanneechi keessatti ilaallee rifeensa keenya bakka itti nuti sirreeffannu daawwitii hundi keenya beekna. Of ilaalee beekna hundi keenya. Kanaaf egaa jireenya namaa namatti agarsiisaa jechuudha sagalee Waaqayyoo. Maal keessa akka nuti jiru? Jireenyi keenya maal akka fakkaatu? Jireenya Waaqayyootti tolu moo jireenya Waaqayyootti hin tolle jiraachaa jirra kan jedhu hunduma isaa nutti agarsiisuu danda'a dubbiin Waaqayyoo. Kanaaf Yaaqoob kana keessatti boqonnaa 1 lakkoofsa 23 hanga 25tti of ilaaleetti fakkeessa sagalee Waaqayyoo. Dubbiin Waaqayyoo of ilaaleetti fakkeessa. Jireenya namaa namatti agarsiisa. Maal keessa akka nuti jiru nutti agarsiisa. Akkamitti akka nuti deddeebi'aa jiru nutti agarsiisa. Kanaaf egaa walumaa galatti jireenya keenya ittiin ilaallachuu yoo barbaanne sagalee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo dhaga'uuf ittiin jiraachuun egaa hunda keenya irraa eegama. Firoota koo Waaqayyoo nu haa gargaaru. Gaafa Waaqayyoo jireenya keenya nutti agarsiisu jireenya keenya sana ilaallee egaa of sirreeffachuu akka nuti qabnu sagalee Waaqayyoo nutti dubbachaa. Of ilaalee keessa gaafa of ilaallu waan tokko gaafa of irratti arginu ofirraa fuuna. Waan hin mijanne gaafa ofirratti arginu hin sirreeffanne ofirraa kaafna. Kanaaf egaa akkuma kana dubbii Waaqayyoo gaafa nutti dubbatamu gaafa ofii keenya nutti agarsiisu wanta sanarraa of sirreessu wanta sanarraa jireenyi keenya akka inni gaarii ta'u akka inni mijataa ta'u akka inni miidhagaa ta'uu fi irratti hojjechuu danda'u nurraa eegamaa jechuudha. Of ilaalee dura dhaabbannee akka qibaatii adda addaa dibannee akka nuti miidhagnu akkuma nuti goonu dubbii Waaqayyoo dhageenyee ittiin jiraachuudhaan jireenyi keenya akka inni miidhagu gochuudhaaf dhama'uun nurraa eegamaa jechuudha. Kanaaf egaa of agarsiisa dubbii Waaqayyoo akka of ilaaleetti yookaan akka daawwitiitti akka inni fakkeeffamu sagalee Waaqayyoo Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 23 kaasee hanga 25tti kanadha kan nutti agarsiisu. Egaa hanga 24tti dubbise sila 25 irratti maal jedhaa? Namni seera birmadummaa isa hir'ina hin qabne keessa lixee ilaalu isa biraas kan hin deebine isa dhaga'ee hojiirra kan oolchu malee kan hin irraanfanne garuu
gocha isaatti gammaduuf jiraadha. Kanaaf egaa firoota tokko akkas gochuudhaaf dhamoon nurraa eegamaa jechuudha. Akka of ilaaleetti of ilaallee itti gammaduudhaaf jireenya keenyatti gammaduudhaaf akka of ilaaleetti dubbii waaqayyoo keessatti of ilaalaa jireenya keenya sirreeffachaa akka waaqayyotti tolutti jiraachuudhaaf dhama'aa deemuu danda'uutu hunda keenya irraa eegama. Waaqayyo hunda keenya gargaaru. Kanaaf egaa of ilaaleetti yookaan daawwitiitti fakkeessa sagalee waaqayyoo kitaaba qulqulluu keessatti sagalee nutti agarsiisa sagalee waaqayyoo jechuudha. Inni salgaffaan dubbii waaqayyoo macaafa qulqulluu keessatti maal faatti fakkeeffama kan jedhuuf salgaffaa irratti akka ibsaatti fakkeeffama. Ibsaatti fakkeeffama. Faarsaa 119 kutaa kana egaa hundi keenya hin beekna. Faarsaa kana yeroo baay'ee hin dubbifannaa. Kana qofatu hin taane luqqisii kana barreeffannee mana keenya keessa faa kaawwannaa. Moobaayilii keenya keessatti faa hin qabannaa. Egaa kutaa kana keessatti sagalee waaqayyoo faarsaa 119 lakkoofsa 105 irratti maal jedhaa? Dubbiin kee miila kootiif ibsaadha. Daandii koo irrattis in ifaadha. Jireenya dukkanaa namarraa kaasaa jechuudha. Miila namaatiif akka ibsaa akka inni ta'e dubbiin waaqayyoo kutaa kana keessatti nutti agarsiisa. Dubbiin keedha. Dubbii sagalee waaqayyoo yookaan dubbii waaqayyoo yookaan sagalee waaqayyoo miila kootiif maalidhaa? Ibsaadha. Miila kootiif ibsaa. Daandii koo irrattis in ibsaadha. Daandii keenya irratti ibsee akka nuti hin gufanne akka nuti ilaallachaa karaa keenya deemu nu gargaaruu danda'a jechuudha dubbii waaqayyoo. Hin ifaa jechuudha. Jireenya namaa keessatti ifa. Karaa namaa irratti ifa. Dukkanni bakka ifni jiru moo jiraachuu hin danda'u. Dura dukkana kaasa. Sana booda jireenyi namaa sagalee waaqayyoo isa kana nutti agarsiisa. Kanaaf egaa firoota koo har'a dubbii waaqayyoo dhageenyee ittiin jiraachaa miila keenyaaf ibsaa. Daandii keenyattis akka inni nuuf ifu waaqayyo hunda keenya haa gargaaru. Isa na gargaaru waaqayyo. Anaan isa gargaaru waaqayyo. Kanaaf egaa ibsaatti fakkeeffama. Dubbiin sagalee waaqayyoo kitaabni qulqulluu kan nutti agarsiisa. Kurnaffaa irratti warqeetti fakkeeffama. Faarsaa boqonnaa 19 torbaa kaaftanii hanga 10tti ilaaluu dandeessu. Akka warqeetti warqeen dogoggora irraa walaba akka ta'e egaa beekna qulqulluudha. Kanaaf egaa jireenyi keenya akka inni qulqullaa'u gochuu danda'a. Dogoggora irraa akka nuti walaba ta'an gochuu danda'a. Faarsaa 19 torbaa kaaftanii hanga 10tti dhattanii dubbifachuu dandeessu. 11ffaa irratti akka dammaatti fakkeeffama. Dammi egaa hin mi'aawu. Jireenya namaa mi'eessa. Egaa faarsaa boqonnaa 19 lakkoofsa 10 fi mul'ata Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 10 dubbifachuu dandeessu akka dammaatti fakkeeffama. Sagalee waaqayyoo yookaan dubbii waaqayyoo kitaaba qulqulluu keessatti 12ffaa irratti akka qofoo sibiilaa dooniitti yookaan markabaatti. Egaa kun immoo maalidhaa? Ni jabeessa. Ibroota boqonnaa 6:18 kaaftanii 19tti gaafa fudhattanii dubbiftan qofoo sibiila doonii yookaan akka markabaatti akka inni fakkeeffamu sagalee waaqayyoo iddoo sanatti nutti agarsiisa. Dhumarratti dubbiin waaqayyoo hafuuradha. Hafuurri immoo hubannaa namaa kenna. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 63 gaafa fudhattanii dubbiftan isa kana hin argattu. Kana hundumaatti fakkeeffamaa jechuudha dubbiin waaqayyoo. Har'as waaqayyoo dhugaadha. Hunda keenya haa gargaaru. Isin gargaaru obboloota koo waaqayyo. Anaan isa gargaaru waaqayyo. Dubbii isaa dhageenyee itti jiraachuudhaan, dubbii isaa sodaachuudhaan, dubbii isaa ulfina kennuudhaan, dubbii isaaf iddoo olaanaa kennuudhaan, dubbii waaqayyoo amantiidhaan jireenya keenya keessatti fudhachuudhaan karaa kana hundumaa akka nuti gargaaramu waaqayyo hunda keenya haa gargaaru. Waaqayyo saba keenya haa gargaaru. Waaqayyo dhaloota keenya haa gargaaru. Dubbii waaqayyoo sodaatanii fudhachaa ittiin jiraachaa waaqayyoon sodaachaa akka isaan jiraatan dhugaa dhaloota keenya waaqayyo haa gargaaru. Addunyaa keenya waaqayyo haa gargaaru. Biyya keenya saba keenya waaqayyo haa gargaaru. Isininis warra dhageessa waaqayyo isin gargaaru. Anaanis waaqayyo na gargaaru. Egaa dubbii kana har'a gaa kutaa kana hundumaa baranneerraa yeroo taanu yeroo lama waa'ee kanaatti wal qabatu yeroo lama ergin deebi'ee booda waa'ee kitaaba qulqulluu xumuruudhaaf nan yaala. Waaqayyo inni nu gargaaru.